kana bakka binuracho abo kai sande mama sana geessi tabbo kai tin geessande ayas deema mit kachiti kan situ imaadira kaleessa waraana situ nutti ergisiise deema nirraa godha deema nirraa miti waraana kaleessa situ nutti ergisiise kaleessa waraana saaba achin irraa deema ati irraa deema miti nuti gara barbaada deemnati deemi gara barbaada nuti deema ari annan ta'a bakka hin taa'u tani nagaastu deemiti nurraa deemi gara tokko nurraa deesan deemi deema dachi rabbii ran jira dacha rabbiiti miti karaa ran jira la nurraa fagaadhu mana keessan hin jiru nurraa fagaadhu dachi rabbii ran jira jedhe nurraa fagaadhu mistira ka sijala beeyne jira deem akkam kai haga mi kasi faga nuti mistira akka hattu taatu beeyne jira deem awwaay keessan Yusuf fitinan ne ka sabu sadaga kana ni raawsisiisi dhaggeeffadha nan xumurame nan xumura kanaani maal xumurtaa miti osoo ati niin xumura jettuutiin Yusuf kana lubbuu isaa kanatti taphatanii kai nu geessi malee amma eda halkan guutuu an hordofaan bule isin waraana turutti dhufee maal taane jettu waraanni tokkollee natti hin dhufne maqaa rabbiitiin Yusufiin garuu naannoo inni awwaalame kana gaatanii qubal qabdan ka faawdhaan harka wal keessa qabdan waraana sitti dhufne nutti dhufeera harka wal keessa qabaachuu harka wal keessa qabaachuun akkam harka wal keessa qabdan kanaaf sitti dhufini harka wal keessa qabaachuu miti harka wal keessa amma yeroo jarri deemanii natti dhufanu annan dhufa dhaggeeffadha Suleyman wanni hundi asirra siif hagaltu eega bar waraanni natti hin dhufne isin dhufeedhaan bar waraana sanuu ergaara kan dhaggeeffadha an dubartiillee rakkisuun fedhu dubartii keessattuu lina haadha daa'immaa rakkisuun fedhu garuu immoo osoo kaleessa jechuudha dheengadda guyyoota meeqatama halkanii fi guyyaa mana siiriin deeminaa rabbiin sodaadha mana siiriin dhaqina jedhee osoo naniyyuu deemtanii mana siiriitti galtan ayyee siiriin keessan isin wajjin injifannoo keessan isiniif haa koy an jaaladheeti magge kanii siirii songodee ilmaan kiyyaa sitti qabbanaa fi aduu keessa fidee battaaniyaa tokkicha lakki wanti fedhe yoo ta'e siirii jala na deemnuudha bar wanti fedhe yoo ta'e shirkii fi siirii jala na deemnuudha bar hojii jinnoota laphee kee keessa yoo siirii goote jinnoonni laphee kee keessa mana godhata daa'ima kee keessa illee laphee ishee mana godhata mana kee keessa galee si wajjin jiraata jinnoonni yoo quraana rabbiitti amante abboo filannoon biraan jiru laphee kee keessa quraana rabbiitiin qulqulleessi kanarraa kan hafe lapheen kee kun yookaan mana jinnootaa ta'a mana siirii ta'a mana shirkii ta'a warra bineensa gabbaruu ta'a mana warra muka gabbaruu ta'a mana jinnoonni keessatti walortu ta'a an sanan barbaadu an kanarraa bilisa rabbitti amanee maqaa rabbii qabadhee bar makkee dalagaan jirtu akka dalagisin jechaan jirtu bar dalagaan jirtu miti dalagisin jechaan jirtu bar bakkuma isaa kan nu geessidha malee ati bar dalagisin jechaan jirtu yookaan immoo ammallee qorsa kana fuudhi itti godhisin jechaan jirtu namatti bootaa nu geessidha malee bakka nu barsiisi dhaggeeffadhu amantiin islaamaa maal jedha beektaa namni qawmii tokko fakkaatu qawmiinuma sanaa jedha nama daandii jallinaa tokkorra jiru yoo nagee bira dhaabbadhe guyyaa tokkollee anis jallataa jedhamee waamamaa jira bara jallata dhabe kanaafu kai nu keessa bahe eessan deemaa miti kai nu biraa deem baqa rafa dinnaan teessi goote bahe kalas mukeessa achi bahe ani amma keeriyaa Yusufii jarri kun qulqulluudha jarri kun waa'ee siirii keessaa illee hin qaban akka qulqulluu taate siirii jechuudha waanuma kanaan dura badii kanaan dura qabanuu toobatanii qulqulluudha keessattuu Yusuf guyyaa tokkollee badii tokko namatti balleessee hin beeku nama nagaadha inni har'a siirii fudhadhee dhaqee jechuudha isallee siiriidhaan achi gad harkisee borimmoo harkisanii siiriidhaan ol deeffatan yoo rabbi na gargaaree yoo rabbi na jabeesse yoo rabbi humna naa ta'e an quraana rabbiitiin hin baafame quraana rabbiitiin garuu la boolla kana keessa quraana rabbiitiin ba'ee jennaan ammoo waan jedhama la wanti wal dhagan hin jiru kainarraa baasinarraa deemiin kalas feetu akkas jetteemi feetu deemi feetu baasuu baadhu nuti akka baasnetti illee baasne yoo rabbi nu gargaare hin baafna rabbiin maal gargaarsifatu siirii baattanii rabbiin gargaarsifatu sababaan nu rabbi maal siirii rabbi siirii irratti sin gargaaru tasumayyuu isa kana dhiisa isa kana sobina siin nu gargaara kai aba bas kana booda magge kun soba hojii sobaati hojii jinnootaati kun magge siirii baattee kaatee daandii jal'inaarra osoo deemtu osoo rabbiin biratti waa fakkeessitu jinnoota osoo gargaarsifattu rabbi na gargaara jechuun abboo rabbiin bar rabbi nama akka keenyaa miti bar aboo san baqa ayyee sanatille akkuma beekutti hundi akkuma beekutti haa beekuti akkuma beektanitti deemaaree maal gochina bira dhuftan amma nagaan ta'aa jira anamma nagaan ta'aa jira eessa deemaree anasii nagaan ta'aa jira faayoo faa abdallaa faan hordofaa jira Yusuf Yusuf boolli inni jiru
lafa ati barru dirree basaa wayii jirta macciti kenna yusitu yutti mutira Miccitii eda kenna warana maali? situ nuti erge Edaa ulaalli beektaa Suleyman akkuma reefu siin jeessani maggeetu nutti ergu jira uummata. eka akka inni jedhutti nagartu bare Haasoyni isaatu ni haasoo beeksisa. irratti nama gala Isaan nutti ergu jira. Lakki anaasota an fakkeessituu miti. Fakkeessituu warra mana siirii deemtudha. Warra jinnoota waliin wasaasaa Amma wal naa rabsu jira ni harka wal baasta qabattee dagaa kanaan mataa isa aboo hee Kalaas bagge amma waan warra wali galu Kai atillee kai deemiti ol kai maggee kalaas. laphee keessa qulqulleessaa sin dura laphee Laa. keessa qulqulleessaa rabbii dabala. lapheen tana feetaa xurootu feetu qulqulloo Laphee turaa wajjin hin deemu hin deema bas deeminititi Kalaas, kan irraa bahe maal eessan deema? Kan irraa bahe Akkuma gaafadha. taa'aa jiranitti Kalaas dhuftanii kai deemas. dhaggeeffadha. Amma Abdallaa Faayoo fa'aa gara jarritti goran ilaaluu dheetan. amma nuti bari abdallaa fa'aa fa'aa ati amma kana jettee hin gartee nu Kai soquu bakka isaan jiran ni Maaliif si hin shawwadanii? beekta waan ta'eef duraa bakka isaan jiran ni beekta deemitti nagachumatti jedhi Isinii kaleessa jechuudha. Ana of bira ariitaniiti ofii keessanii siirii keessan qabattanii gaara kana keessa aduu keessa jooraa ooltanii halkan illee akkanatti dhamaa bultan. Sanuu waraanni nutti dhufee maallu godhee jedhe. waa takkaan hin goone Adeemsa feestan siluma adeemsa eessatti adeemetta jalqaba yeroo manaa baatu bismillaahi tawakkaltu alallaahi laa hawla walaa quwwata illaa billaahi jettee yoo gadi hin ba'in dhuftee gaaruma kana keessatti ibaluun barbaada ibaluun arga jettee waan numteetti dhamaatuuf hin jirtu siluma rabbi irratti lila tawakkal. kiyyaan kun jechuudha Rabbi irratti yoo tawakkalatte malee kale ilaal lila mucaan kun kaleessaa miti gaafuma yuusuf dheenne sun uyyuu harka keessaa qaba yeroo hanga mucaa yuusuf mucattitti fiigaa si onni jedhe zim jedheetumaan dhaabata la harka keessaa qaba waa'ee harka keessaa qaba waa'ee maalii Sobee miti. fakkeessee akka nama Yusuf jaalatuu ta'e akka nama nu jaalatuu Isuma yoo kan Isin abbaa uummata rabbi dhamaase taataniif jedhinam. Basaasni guddaan Rabbitu sin ka dhamaase. dubbii fuudhee isaanii geessa jiru maggeedha. Ana miti. Si. duba eenyinire Kan dubbii fuudhee deddeemaa jiru ana miti. An isin kalisina akkasitti hamaadhaan na laalaa jirtan kuni akkuma kaleessa jibbitanii ofirraa na ariitan edes rabbii koo irratti hirkadhee dhagaa jalan bule nagaadhaan hin bule hamtuun tokko na nagarre wanti tokko dhufee nan doorsisne isin kan siirii keessan xaxattanii baadhattanii deemtanu jinnoota keessan waan meeqan nutti dhufee maallu godhe waraana situ nutti ergee maaloola jedhaa jirtu Siitu an sana keessaan qabu sanarraa bilisaan dursee isinitti meera har'a miti bubbuleera isinitti himuu jalqabuun koo kanaafuu amma immoo ani jechuudha kaayyoo koo natu beeka karaan ittiin adeemaa jiruun qaba isinis immoo karaa ittiin adeemaa jirtanii milkaa'aa Yusufi yoo baastan illee siiriidha yoo baastan siiriidhumaan deebifatu yeroo gabaabduu keessatti isin dhamaastee deebifatu siirii baattanii hin deemina warri siirii qabu lamaanuu jinnoota mataan jara isinii fi warra siirii qabu kana lamaan gidduu kan deemaa jiru jinnoota kanaan goyoomtanii yeroo keessan gubaa jirtu sin garuu yoo rabbi si faana ta'e yoo rabbii kee kadhatte yoo rabbiif guyyaa tokko dhuguma miidhamtee jiraate yoo guyyaa tokko jechuudha sujuuda qulqulluu rabbiif buutee jiraatte rabbii kutubaa godhaa bara jummaa miti guyyaa kutubaa godhaa jira rabbi eessatti beektu sin namni rabbii beeku mana siirii dhaqa abbo osoo rabbiin beekne hanga kanaa jiraata. namni rabbiin beeku mana rabbiin makluuqa kana uumee akkuma fedhetti jiraachisa amantii fedhu haa kafaru فمن يشاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر أبان فدينا من أبان فدين كفر هيدي ربي مرجنا ما كن نبر كنافو لف مرة يعني داف كفر ربي تكنا من نمت من سيري دكا من شركي دكا من واهما دكا من مالي دكا وامي وان تاني وجتا Abaan sammuun na Sin jennee tumaane yeroo ofirraa gubaa jiru jari kiyyaan akka harka inni keessa qabu lagarteemi anamma jechuudha kana godhoonni isa wajjin amma bakka hin jiru isinam nu waa takka nutti namin nuyi waa takka sin dhaggeeffadhaam isin kan siirii baattanii dhamaatanu kana booda haasaa isaa takka fudhatin jedhu Barsiitii meeni. nu yaasi yoo rabbi na faana ta'e quraana kootiin hin injifadha isin immoo yoo siiniin keessan humna sinii ta'e jinnoota keessan yoo injifadha jinnoota keessan immoo fudhattanii manatti galtu jinnoonni keessan isinuma duuba gala yeroo jarri sun dhufan ammoo jinnootu basa keessaniitiyyuu jara gargaaree qabee jarri warra siirii waan ta'aniif jara ergameetu biyyootti isin dabala jechuudha galgalli keessan fokkina ta'a Jinnoonni tokko ta'an tokko galgalli keessan fokkina ta'an jedhee bara abaan mataan dhukkubee haagee abaan maal haasaa kiyyaan mataa maaliif si dhukkuba Jinnichi mataan guddaan suma maaliif isaanii. sinama amma kanatti mataan dhukkubutu Yusufiin hin baasa jedhee gaara kana dhakaa dhiitaa oolaas Yaa nuti baasuun keessa maal mataan si dhukkuba amma Ati kanatti kasiiriin dalagatiin maan baasin Eenyu? kan hundaas jirta. ani moo anamma icciitii jaraa hunda fudhaan jira amma waan daree jiru icciitii duraa fudhatte bakka isaan geessan ni beekta maan baasin ayyee Siimuu dhagaye Suleeman icciitiin as dura jirtu siimuu nurraa mistira fuutee mistira keenya isaanii geessu jirta kasaanii illee nuuf idutti hin
jirtu. Kan eenyu? Kafaa yoo Sababni isin hin gargaarreef jarris warra siiriiti isinis warra siiriiti isin hin gargaaru. An dhaaba kam jala iyyuu raafamu rabbiin tokkicha malee jedheera. Faayoo faa jala sin adeemu liinaa faa jala sin adeemu kanaan dura jala deemaan ture gargaaraan ture gorsaan ture akka jari mana siirii hin deemne didanii dhaqan miti jechi koo kaleessa erga nama biratti fudhatama dhabee erga faayidaa dhabe gorsan isin gorsaa ture ani har'a maaltu isin wajjin na dhamaasire. An yoon dhugaarra dhabe qobaadhuma koo daandii sirrii qabadhee Yusufi guyyaa rabbi jedhe Yusufiin an baasa. Ni baasta kaya amma baasi yoo feetayye dandeenyaan kaya amma baasi akka nama humna qabu tokko maal godhate. Rabbiin jarjaru bara. Rabbiin jarjaru waan ati waggaa meeqa balleessise si obsee waggaa dheeraa si obsee guyyaa tokkitti murteessitti kenna bara rabbi. Amma isin kaleessa tokkitti dhuftanii baddaa kana ooltanii har'a dabalattanii duuni as keessatti maal taane jedhaa jiru. Maaltu nutti dhufe maaltu nu mudate mataan nu dhukkube jedhaa jira kun. Saasaa keetti ka dubbii keetti malee. Wanni biraata nu Dubbii dhukkubsan. koon dandeessani. Dhimma Yusufiif jecha dhukkubsannullee beelannullee dheebannullee. Dubbii koon dandeessani miti. Dubbii teeti tamata. Quraana seetti bannaan amma isin ofumaa iyyuu ni machooftu narraa deema ka'a. Malaasatummaan kai deemse yaa macheessoo ta'u itti machooftu. Ka'a narraa deemaa isin hin Kai jedhe. deemsi hin jedhe. Anasuma daa'im maqaa rabbii waan madda yoo diddan. Nuti rabbi beeynu mire. Ela siiriin keessan deebitee isin hin joonjesiniiti. Osoon maqaa rabbiin jalqabin osoon quraana jalqabin narraa siqa. Kalaas kai nurraa deema sinuun. Awwanti na dhamaatu laphee koo jinnoota jala deemsisee hin barsiisne. Laphee koo keessa jinnoonnis boqotee hin beeku. Dhamaanaanu fazaazooyinaanu nama keessaa kophaa baatee dawaa nama keessaa kophaa si baasu si godhanii as taa'u jirtu. Dhugaa dhabuutu kophaa nama baasa. Dhugaa dhabuu kophaa Daandii dhugaarra dhaabbatanii dhugaa dhabuutu kophaa nama baasa malee dhugaa keessa. joonja'anii maaloo godhanii amma faayoo faan yeroo jara argu nan qofa sobee ammayyuu hin fayyine ammayyuu irraan maal hin taane jedhanitti waan arge funaananii kosii jaraa narra naqanii na biraa deemu gaafa jarri deeman an ol ka'eera seeqqataa jara dudduuban deeman. Amma waan sin jedhu. Amma nuti Abo amma jari yaaki way. kaleessa rabbi jecha kaleessa sin bira dhaabadheera amma dhimma wal Dhaabbatiin nu bira kalaas kana booda machi. sin booda sin bira Aduu hattuudha isaan wajji jirta. Isa si yukam Yusuf ni qillee kana guutuu keessa nagaa jiru. Si. La mu'mina rabbitti amante waliin dhaabbatu malee warra mana siirii deemtu wajjin maal gochii dhaabbatu. Wanni kana rabbi rabbeetu. Abo bare yaaki Kana booddee dhageeffadha. Wanni rabbi rabbeetu meessuuf maal akka nuti irratti hin dhaqqabne garteemi akka waan inni hojjechuu jiru kana nuti irratti hin beekne saniif akkana godhachuu jira fuudhii qabina. Dhageeffadha. bare garteemi osoo nama yaadu taate garteemi nama yaadu taate gartee yeroo michiiti jara dhageettisan iyyuu dheetteetiin baasitu sila. Atoo maan dhaabbatte qabinu raachoo. Abo kai itti Geessan deema. ayyaas deema miti kan ciitii kan situ himaa jira kaleessa waraana situ nutti ergisiise. Deeman irraa godhaas. Deema irraa miti. Waraana kaleessa situ nutti ergisiise. Waraana kam? Waraana saabaa. Akkoo achin irraa deeman. Ati irraa deema miti nuti gara barbaade deemnati deemi. Gara barbaadanitti deema aree annan ta'a bakka hin taa'u. Sanii nakaastu. Deemiti nurraa Eessan deema? Gara tokko irraa Eessan deema? Deema dachii rabbii irra hin jira. Dacha rabbiitti miti Dachii karaa rabbii irra hin jira. laa nurraa fagaadhu. Mana keessan hin jiru. Nurraa fagaadhu sin jedha. Dachii rabbii irra hin jira hin jedhe. Nurraa fagaadhu. Mistira keessa jala beeknee jirra deema. Akkam? Kai. Haga nuti asii fagaadhutti. Mistira akka hattuu taatu beeknee jirra deema. Awwaa'ee keessan Kan Yusufitu miidhu jirus akkasuma kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma agartan kana maggeen harka isaan keessaa qabaachuu isaa inni nu beeksisu jiraachuudha garuu rabbi beeka waan inni Siirii keessa dhiqa. hanga biyya biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi Siirii wabarakatuh. keessa dhibar.